Beerka laara itti gurba buna waami kun. Buna dhugi kottu deebiin. Buna maalii dhuga? Biqilaa. Tole. Kaamana kan ji'a tokkorra darbee lammaffaa keessa jira. Maal qaba yeroo rakkoo kana yoo bira dabartee maal qaba? Maalan bira darbaa lafa lixee fidee haa kaffalu. Kaffalu? Asuma eegsina. Ani humna sin qabu qaama miidhamaadha si manguddoodha si ongoodhaan duuraa horowaadhumaan duuraa yadhiisi. Hojii mana bunaa hojjedheen of jiraachisaa ture. Garuu natti cufamee jira. Kanaafiyyuu qoonqoodhaan duuba anis nyaachuu naaf. Wallaalummaatu mana ana baase. Nyaata kana sareen mana abbaa kootiin anis nyaadhu sinis nyaadha. Afata. Meeda. Nyaata tokko dhaaba. Nyaatna fi jedha. Kottu sika. Kottu walirraa sika miti. Walirraa sika dura. Kana bacha. Nyaata kana namoonni harka baay'ee tuttuqaniiru. Isaan keessaa immoo maaltu beeka? Namni dhibee kanaan dhukkuba kanaan qabame keessa jiraachuu danda'a ta'a. Isin immoo amala keessanii kophaa nyaachuu hin dandeessani. Kan nyaatanii irraa hafee warra kaaniif kennitu. Kanaaf dhibee kanaan wal saaxiltu jechuudha. Namatu namaaf qoricha yaadamaa araarama rabbii hundaa. Oduu haagaan isiniif deebifee. Afooshaan keenya edda hundeeffame waggaa 20 ta'eera. Hangaarraa namoota du'an gargaarra malee namoota lubbuun jiran gargaarra hin beeknu. Amma dhibeen kun darbutti gargaarsa isin barbaachisu isin gargaaruu dandeenya. Warri gara maatii keenyatti deema jettan yoo jiraattu immoo gara maatii keessaniitti akka deemtan haala isinii mijeessina. Ani geejjiba argannaan qe'ee abbaa kootitti hin gala. Biraaboo. Warri humna hin qabne dhaabbata addaa keessatti hammatamtanii jireenya keessan akka jiraattan dhibee koronaa kanarraallee akka obbaraatan barbaanna. Maal godha gaashee kiraa manaa waan hin kaffalu waan hin qabneefi daandiitti ba'uu kiyya. Nuti warra daandiirra jira warra gargaartan qabne manatti galchaa jirra ati manaa baata hin baatu gaasii. Maalan godha? Hin baatuun sin jedhe maal? Qaama miidhamtootaa harka qalleeyyotaa. Maal eessa deemuudhaaf? Maalan godha? Hubannaa dhabeetanii gooftaa koo. Ilaa har'a warra afooshaa wajjin ooleen dhahu. Shiroo, barbarree, kiikii wanta jiru hundumaarraa fuunee warra rakkatanii fi akka hiramu jedhee har'a kana murteessitee jira. Sabaan isaa? Maal yeroo darbe nutis gahee keenya ba'uu qabna warra karaarra jiranii warra gargaara hin qabne nutis akka humna keenyaatti fudhannee namoota gargaaru siin jennu isaan nuti deebisan. Baay'ee gaarii godha. Amma barri kun rakkoon kun darbutti mooraaluma kana keessatti illee gaasii buufannee rakkoo kana waliin dabarfanna malee dabarsinee bineensaan waliin kennu. Waan qabnu walii qooduu fi wal gargaaruun yeroo hamaa kana haa dabarsinu. Dhaamsi kun kan isiniif darbu biiroo dhimma hojjetaaf hawaasummaa Oromiyaatiin.